Harka fuunee akka maltaan kabajamtoota hordoftoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaanneen isinitti himaa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu ani Lubee Girmaati. Itoophiyaatti moobaayil baankiingiin namoota dhuunfaa 116 irratti hanni birrii miliyoona 30 olii raawwatamu poolisiin federaalaa Itoophiyaa beeksise. Namoota dhuunfaa 116 irratti hanna moobaayil baankiingiin birriin miliyoona 30 ol raawwachuun shakkaman 20 irratti qorannoo yakkaa banuudhaan abbaa alangaa federaalaatti dabarsuudhaan imannaa banuuf akka jiru poolisiin kan beeksise yoo ta'u namoota gowwoomsuun shakkaman kanneen irrattis imannaa banuus ibsee jira. Himatamtoonni kunneen baankii daldala Itoophiyaa fi baankota dhuunfaa biroo irraa waan bilbilan fakkeessuudhaan namoota burjaajessaa turan jedhamuun kan himataman yoo ta'u dabalataanis yakka kana kan raawwatan sirna kompiitaraa biroo fayyadamuudhaan odeeffannoo dogongoraa tamsaasuun akka ta'es poolisiin ibsee jira. Akka himannaa mana murtii olaanaa federaalaa kutaa yakkaa lidataatti dhiyaate ibsutti shakkamtoonni kunneen eenyummaa isaanii dhoksaa turanidha jechuudhaan himanii jiru. Himannaa shakkamtoota irratti dhiyaate adda durummaan seera yakkaa fi labsii yakkaa kompiitaraa. Himannaa shakkamtoota irratti dhiyaate adda durummaan seera yakkaa fi labsii yakkaa kompiitaraa lakkoofsa 958 muraa keessatti 2008 bara 1996 bahe akkasumas labsii sirna kaffaltii biyyaalessaa lakkoofsa 718 muraa keessatti 2003 cabsuudhaan akka ta'e hubachiisee jira. Kanaanis akkaawuntii baankii moobaayilaa, siim kaardii fi kompiitara yakka kana raawwachuuf itti fayyadaman hedduu to'achuu isaa poolisiin kan beeksise yoo ta'u dhimmicha qorachuudhaaf qorannoon dabalataa taasifamaa jiraachuu poolisiin federaalaa beeksisee jira. Godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnootti daa'ima ji'a 6 dabalatee namoonni 16 hidhattootaan ajjeefamuu jiraattonni godinichaa himan. Yakki kun kan raawwatame hidhattoota faannoon ta'uun ibsame naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnoo ganda Qondaalaatti kamisa darbee haleellaa hidhattoonni faannoo namoota nagaa irratti raawwataniin daa'ima ji'a 6 dabalatee lubbuun namoota 16 darbee jira. Miseensi maatii abbaan isaa jalaa ajjeefame akka jedhanitti haleellichi kamisa darbee adoolessa 3 2017 galgala naannoo sa'aatii 1:30 eegalee aanaa Noonnoo magaalaa Qondaalaa iddoo addaa naannoo Guddinaa jedhamutti raawwatamuu himanii jiru. Miseensi maatii kun akka jedhanitti haleellaan kun hidhattoota faannoo naannoo kibbaa irraa dhufaniin gaggeeffame kan jedhanii fi sa'aatii sanatti osuma mana jirruu dhukaasa dhageenyee ergasii abbaan koo obbo Abdoo Aliyyii jedhamu itti birmachuudhaan fiigee ba'ee innis karra isaanii gubbaatti rasaasaan rukutamee du'e jechuudhaan himatanii jiru. Buqqaatonni walakkaa miliyoonaa naannoo Amaaraa qubatanii hanqina dhiyeessii gargaarsa namoomaa cimaa isaan mudachuu UN ibse. Buqqaatonni gara 500,000 yeroo ammaa naannoo Amaaraa kaampiiwwan adda addaa keessatti qubatanii argaman hanqina nyaataa, bakka jireenyaa, bishaan, qulqullina naannoo, tajaajila fayyaa fi tajaajila eegumsaa cimaan isaan mudachaa jiraachuu gabaasni haaraan waajjira qindeessaa dhimmoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii baase mul'ise. Buqqaatonni harki caalaan isaanii gara 90% ta'an hawaasa isaan keessummeesse yookaan hawaasa naannawaa isaan qubatanitti argamu keessa kan jiraatan yoo ta'u kanneen hafan ammoo kaampii yeroof qophaa'e keessatti kan argamanii fi isaan keessaa harki caalu Dabra Birhaanii fi Jaarraa yookaan namoota 22,000 fi 10,000 keessummeessaa kan jiran keessa akka jiraatantu ibsame. Dhaabbatni mootummoota gamtoomanii Komishinii Ittisa Balaa fi Wabii Nyaataa Amaaraa wabeeffachuun akka ibsetti rakkoon buqqa'insaa kun rakkoo nageenyaa yeroo garaagaraatti lixa Oromiyaatti mudatu dabalatee walitti bu'iinsa marsaa hedduu irratti akka maddee fi bara 2021 irraa eegalee lixa Oromiyaa qofarraa lammiileen nagaan 88,000 ol qeerraa buqqa'uun ibsamee jira. Oomoo kibbaa aanaa Daassaanichitti gandoonni 34 ol lolaan guutamanii namoonni 81,000 ol buqqa'anii jiru. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Oomoo kibbaa aanaa Daassaanichitti lagni Oomoo garmalee guutuudhaan gandoota 34 guutummaan guututti lolaan guutamuu fi namoonni 81 buqqa'uu jiraattonnii fi qondaaltonni mootummaa miidiyaaf ibsaniiru.
Magaalaan guddoon aanaa kanaa Oomoratee sababa guutiinsa laga Oomootiin guyyoota itti aanan keessatti bishaaniin liqimfamuudhaaf balaarra akka jirtu jiraataan magaalichaa tokko dubbatanii mootummaan bakka biraa qubadhaa qofa nuun jedhee nuti humna hin qabnu itti aansee maal akka ta'u hin beeknu jechuudhaan himatanii jiru. Jiraataan aanichaa kan biraas gama isaatiin lafa qonnaa hundaa xaa'ee jira manneen barbadeessee jira jechuudhaan itti dabaluunis aanichi uummata dhibbeentaa 80 ol buqqa'ee wiirtuu marmartee fi kalam jedhaman keessatti qubatee jiraachuu ibsanii jiru. Kan hordofaa turtan GMN irraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa GMN irraa qophiilee afan waliin turtii gaarii qabaadhaa nagaan bulaa.